Amaaraa godina Walloo Kibbaa aanaa Ambaasal Gishan Ambaa keessatti baankiiwwan jiran lama keessaa qarshiin miliyoona 67 hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen saamamuu dameen baankiiwwan Abisiiniyaaf Tsaday beeksisanii jiru. Hoogganoonni baankiilee lameenii kaleessoo dhugabaastotaaf akka ibsanitti saaminsi kun kan raawwatame fulbaana 25 bara 2017 akka ta'e ibsan. Hojii gaggeessaan baankii Abisiiniyaa kan damee Gishan Dabra Karbee obbo Zawduu Qannaaw akka jedhanitti fulbaana 25 guyyaa sa'aatii 11 irraa jalqabee hanga walakkeessa halkanii yeroo jiru keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamin qarshii miliyoona 63 fudhataniiru jedhan. Hojii gaggeessaan baankii Tsaday damee Gishan Maariyaam obbo Amaara Maammoo gama isaaniin guyyaa wal fakkaataa sanatti hidhattoonni saaminsa raawwataniin qarshii miliyoona 4 fudhatan jedhu. Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa gaaffii dhiyeessiteen uummata naannoof akkasumas amantoota gara naannoo sanaa dhaqan akka tajaajilaniif baankiiwwan banaman irratti kun raawwatame jedhamee jira. Rakkoo nageenyaa bulchiinsa Amaaraa keessatti uumame hordofuudhaan bakka adda addaatti namoota iggituu fi saaminsa akkasumas dhiittaa mirga namoomaa dhaqqaban kan isa yaaddesse ta'uu Komishinni Mirga Namoomaa kan Itoophiyaa gabaasa yeroo adda addaatti baasuun ibsuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Masfinaan Raagee Daseerraa gabaasee jira. Paaspoortiin Itoophiyaa keessatti kennamu yeroon inni tajaajila irratti oolu danda'u waggaa 5 irraa gara waggaa 10tti guddachuuf akka jiru waajjirri immigireeshinii fi lammummaa beekse. Daayirektarri dhaabbatichaa Adde Salaamaawit Daawit har'a oduu gabaastotaaf ibsa kennaniin kun baatii tokko booda kan jalqabamu akkaataa hojii haaraan paaspoortiin kennamu waggaa 10f akka tajaajilu ta'aa jedhan. Kunis lakkoofsa namoota paaspoortii isaanii haaressanii akka hanqisuu fi baasii maallaqaa dabalatee rakkoo hedduu hanqisa jedhan. Waajjirri isaanii akkaataa hojii fooyyeffameen waggaa kana keessa manaa gara manaatti deemuudhaan tajaajila hojii paaspoortii kennuu akka jalqabus dubbatan. Tajaajila biraa hojiirra ooluuf jedhuun paaspoortii gama elektirooniksii yookaan dijitaaliin kennuun baatii muddee dhufu dhumarratti akka jalqabamus ibsameera. Ibsa har'a kennan kanaanis yeroo ammaa kanneen paaspoortii gaafatan 7 hanga 6 gidduutti akka argataa jiran dubbataniiru. Kanneen paaspoortii dhimma hatattamaaf barbaadan immoo guyyaa 1 hanga guyyaa 5 gidduutti keessummeessamaa jiru jechuudhaan Adde Salaamaawit Daawit dubbachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinneerraa gabaasee jira. Lammiileen Afrikaa Raashiyaa keessatti hojjechuuf bobbaafaman gowwoomfamanii Yuukireen akka itti fayyadamanii fi diroonii akka qindeessan dubbatanii jiru. Dhaabbati Jaappaan kun kan namoota boombii atoomikaa Yuunaayitid Isteetsi Hirooshimaa fi Nagaasaakii irratti dhoostirraa lubbuun warra hafanidha. Dura taa'aan Koree Noobel kan Noorweey Jaargan Firaayidens badhaasi kun kan kenname meeshaa nikuleeraa fayyadamuu dhorkuu inni jedhu dhiibbaa jala waan jiruuf jedhan. Koreen Noobel namoota lubbuun hafan hunda kanneen miidhaa qaamaa fi yaadaa dhukkubsataa muuxannoo gatii guddaa baasutti fayyadamuudhaan abdii fi hirmaannaa nagaa horachuuf filatan hunda kabajuu barbaannaa jedheera. Tattaaffiin meeshaa nikuleeraa dhabamsiisuuf taasifamaa ture yeroo darbe Koree Noobel kan kabajaa argateera. Duulli idil addunyaa meeshaa nikuleeraa dhabamsiisuuf ta'u badhaasa nagaa kana bara 2017 injifatee jira. Kana malees bara 1995 Joosef Ruutblaat akkasumas Yaa'iin Paagwaash kan saayinsii fi dhimma addunyaa gahee meeshaa nikuleeraa siyaasa addunyaa keessatti qabu hir'isuuf carraaqqii taasisaniin injifatan. Kana malees yeroo dheeraa keessatti meeshaa waraanaa kan nikuleeraa dhabamsiisuuf hojjetan. Badhaasa bara kanaa waldhabdee hamaan addunyaa irratti keessumaa giddugaleessa bahaa Yuukireen Sudaan keessatti gaggeeffamaa yeroo jirutti kan badhaafamedha. Hordoftoota keenya oduun armaan olitti dubbisame mata dureen isaa dogoggoraan kan dubbifamedha. Oduun inni armaan olitti dubbifame kun badhaasni Noobelii kan nagaa jimaata har'aa dhaabbata Jaappaan kan namoota dhohiinsa boombii atoomikirraa hafan Nihoon Hidaankoof kennamuu isaati kan isin biraan geenye.
kanatti aansinee immoo lammiileen Afrikaa Raashiyaa keessatti hojjechuuf bobbaafaman gowwoomfamanii Yuukireen keessatti akka itti fayyadamanii fi diroonii akka qindeessan dubbatanii jiru. Kanatti aanee dhiyaata. Beeksisi miidiyaa hawaasaarra kaa'amu shamarran Afrikaa tikeetii xayyaaraa bilisa maallaqaa fi lafa fagoo Awurooppaa keessatti akka isaan dabarsan waadaa galeera. Kunis tapha koompiyuutaraarraa fi qormaata jechoota Raashaa 100 qabu xumuruu qofa. Garuu sagantaa qo'annoo hojii damee akka keessumsiisuu fi nyaata qopheessuu dhiisanii warshaa meeshaa waraanaa kumaantamaan lakkaa'aman kan Iraan qopheessite walitti qabuu akka ta'e tokko kan baran Raashaa eegagaanii booda qofa ture. Diroonii kuma hedduu walitti qaban kan haleellaa Yuukireen irratti gaggeessuuf oolchu. Dubartoonni kunneen tokko gaaffiif deebii gaazexaa Associated Press waliin taasisaniin sa'aatii dheeraa fi hordoffii yeroo hundaa jala turu. Waadaan mindaa fi qo'annoo laalchisee seenameefii ture cabsaniiru. Akkasumas keemikaalota gogaa qaama isaanii godaannisatti tolchanii fi hooksisaniin akka hojjetan ibsuudhaan komii dhiyeessaniiru. Hanqinni humna namaa kana tattamaa yeroo waraana Raashaa keessatti mul'ate guutuudhaaf dubartoota umriin isaanii waggaa 18 hanga 22 ta'an bakkeewwan akka Ugaandaa, Ruwaandaa, Keeniyaa, Sudaan Kibbaa, Seeraaliyoonii fi Naayijeeriyaa akkasumas biyya Eeshiyaa Kibbaa Siriilaankaa irraa qacaruudhaan hojjechaa tureera. Kunis gara bakka biroo Eeshiyaa akkasumas Laatiin Ameerikaatti babal'achaa jira. Irraa fayyadamaa jira. Abdiin rakkoo fayyaa ofii isaa mudate gaafan Ameerikaa galee nan fayya jedhee abdatee dhufe. Garuu immoo hin milkoofne. Kan milkoofne kanarraa ka'eetti ofumaa fala barbaaduuf bifa hojii kanaa filachuu ibsa. Dhiyeenya kana magaalaa Niiwuorkitti gumii mootummoota gamtoomanii yeroo keessummeessitu innis hirmaattotaaf naannoo sanatti nyaataa fi juusii dhiyeessuuf achitti argamee ture. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Eden Garramoo achitti argitee isa dubbistee jirti. Tigisti Gammee immoo haala ittaanuun qindeessiteetti. Mana juusii bakka daldalaatti waan gurguru malees indastiriiwwan faashinii, miidiyaawwan, dhaabbilee qorannoo akkasumas yuunivarsiitiiwwan adda addaattiin affeerramee juusidhaa fi nyaata dhiyeessa. Dhiyeenya kana immoo gumii waliigalaa mootummoota gamtoomanii dhuma ji'a fulbaana darbee gaggeeffame irratti hirmaattotaaf waan qabu dhiyeesse. Oasis Jimmaa erga barrii isaa banee waggaa 13 ta'aa jira. Erga barrii keenya bannee namni nutti dhufu jennee barrii keenya banneen teenye industirii faashinii, industirii miidiyaa, industirii poolisii keessa geennee hojjetaa jirra. Faashin industirii keessa warra akka Michael Kors, baay'ee nama guddaa, Tommy Hilfiger, Tory Burch, bebbeekamaa nama ta'aniifan baaksteejiitti warra moodeloota juusii enerjii jaraa kennu, fayyaa jaraa eegu. Guyyaa dheeraa sa'a dheeraa waan hojiirra turaniif jaraafan waggaatti gizee lama gizee immoo wamtaaraan jiraatu na waamu akkasitti wajjin hojjannaa. Kanammoo amma bootaan nu argamnu UN kun kan mootummaati kan New York Paarkiitti nuu kenne viijinii Oasis waan arganiif. Oasis Jimmaa Juus Baariin bakka nyaataaf dhugaatii qofaa miti. Bakka namni itti wal baree walirraa baratee hariiroo godhatu waan jedhu Abdiin magaala guddoo teechoo waajjira mootummoota gamtoomanii taate kana keessattis anis qooda fudhadheen waan beeku namaa qoodaa jedha. Egaa Oasis yaadni Oasis mana nyaataa yookaan dhugaatii bitatanii gabbahanuu miti. Bakka yaadni ilmi namaa walitti qabamee lafa bu'uu danda'u neetwoorkiidhaan haa ta'uu infoormeeshiniidhaan haa ta'uu waan barbaadan yoo anilleen qabaan yookaan kastamarii koo tokkotu qabaa ollaa kootu qabaa waan kana walitti fiduudhaan jireenya ilma namaa waan fooyyeessu Oasis. Abdiin waggaa 14 ta'eet mana warra isaati bahe. Of danda'uudha bakka albuunni qotamu miizan tafarii diimaa achirraan lolli waan ka'eef gara Shaakkisoo Kibra Mangistitti waggaa 2 hojjedhe. Achirraas jireenyi waan hin dadhabamne hin dandeenyeef kara Jibuutii deemee Jibuutiirraan Yemenirraan Suudi Arabiyaarra qabanii gara biyyaatti nu deebisanii. Haalli ogas jirus waan mijataan turreef
deebi'ee biyyaa bahe. Biyyas taa'uun abdiin waan hin jirreef siyaasaadhaan isa ta'u maaliinis kanaafuu kara Keeniyaatti imalee egaa Keeniyaatti akkuma baqataan tokko jiraattutti magaalaa Naayiroobiidhaa addas isteeta adda addaa keessan ture haa ta'u malee of danda'uudha jecha hojii adda addaa keessan ture mana rifeensa dhiiraa teebil teenisii taphachiisuudhaan booddee immoo kuduraaf muduraa adda addaa suuqii fuuldura kireeffadhee hojjechuudhaan akkasitti of gargaaraa communities gargaaraa hamma 2004tti New Yorkiin galee jechaadha. Oasis Jimmaa banuudhaa kan na kaase dhukkubni sukkaaraa na qabe sanarraan alan Ameerikaa dhufuu dhukkubni sukkaaraa kun fayyuu nan danda'a Ameerikaadhuma dhufuu qofaan nan fayyaa kan jedhuun hawwii qaba ture garuu sanan taane. Wamti ajjirus nyaanna jirus haddii kana fayyaadhaa waan ta'u waan hin taaneef nyaanni fayyaadhaa kan ta'u gatii rakkasaan gatii madaalaa waan hin jirreef waan kana ana hojjechuu qabaa kan jedhuudhaan Oasis Jimmaa bara 2012tti awwala bannee achi bannee kaan hin dhiifnee community keessa deemuudhaan mana beeti kiristaanii dhaquudhaan masjiida dhaquudhaan bakka walgahiin namni local community jiraatu keessa dhaquudhaan hubachiifne amma argeenye jechaadha. Mul'anni abdiin gara fuulduraatti ofiifis ta'ee Oasis Jimmaa baariif qabu immoo. Viizhiniin Oasis yaada guddaa fudhatee ka'ee nyaataaf dhugaatii qofa gurguruu miti. Akkuma sila jedhee akkuma ilmi namaa itti guddatu fakkeenyaaf keessaa kan nu qabnu kanan irratti jiru nyaata irratti akkamitti nyaata Itoophiyaa gabaa keessa seensisuu dandeenya. Isa manatti akka durii nam tokko hojjetee nam tokko nyaatutu hin ta'in korporeeshinii guddaa ta'ee gloobaalii akkamitti deemuu danda'a kan kana jedhu hedduu irratti hojjetaa jirra. Jireenyi baqattummaa ulfaataadhaan jedhu abdiin. Maaliifii biyyarraa erga baanee aadaan afaan duudhaan waan adda ta'eef biyyi kun immoo hedduu namatti tola. Biyyi New York nama biyya danuurraa nama gara biyya 200 oltu jira. Haddii kana wamti nu dhaynee orma ofiin jennu jiru namni riinuu orma hadhasa ta'uu kaleessasa ta'uu waggaa 100 ta'uu nama biyya biraatii dhufe. Kana keessaa xiqqoo jireenyi ulfaata biyya kaapitaalizimiiti. Nummoo aadaa sanaaf seenaa sanatti hin guddanne kana kanaan xiqqoo jireenyi baqataan ulfaata. New York garuu biyya namni bifa hundaa aadaa hundaa waan jiruuf. Abdul Fattah LCC Hassan Sheikh Mohammudiif Isaayyaas Afeworqii waliin ta'uudhaan kamisa kaleessaa ibsa kennaniin dandeettii waaltaalee mootummaa Somaaliyaa guddisuuf walta'iinsaaf qindoomina biyyoota sadan gidduu jiru cimsuuf walii gallee jirra jedhan. Qormaata biyya keessaaf alaa dura dhaabbachuuf akkasumas waraanni mootummaa federaalaa Somaaliyaa shororkeessummaa bifa maraa dura akka dhaabatu daangaasaa dachiif galaana akka eeguuf tokkummaa abbaa biyyummaasaa akka eegu irratti walii gallee jirra jedhaniiru. Ibsa kanaan qaamotiin sadanuu abbaa biyyummaa biyyoota naannoo walabummaaf tokkummaa abbaa biyyummaa isaanii akka kabajan eeranii dhimma biyyootii keessa seenuu garuu dura akka dhaabbatan ibsaniiru. Akka ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal jedhanitti LCC'n ministeera nageenya biyyoolessaa isaanii hoogganaa kaabinee pirezidaantiif ministeera dhimma alaa waliin ta'uudhaan yeroo dhufan Isaayyaas Afeworqiin simataman. Mohammud guyyaa tokko dura kan gamas dhaqqaban yoo ta'u ministeera dhimma alaa Ahmad Mu'aalim Fiiqiin simannaan ta'eeraaf. Eertiraas ta'e Masriin yeroo darbe Itoophiyaan jalqaba bara kana Somaalilaand waliin waliigalteerra geesse ilaalchisee abbaa biyyummaa Somaaliyaa akka kabajamu gaafataniiru. Akka waliigaltee wal hubannoo falmisiisaa kan Somaalilaand waliin raga'ametti kan Somaalilaandiif beekannaa kenniteef ulaa galaanaan qabaanne Itoophiyaan lafa qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 liiziidhaan akka argattu aangoonni Somaalilaand himaniiru. Somaaliyaan waliigaltee kana akka sarbama mirga abbaa biyyummaa isheetti ilaalti. Kan aangoo ministeera dhimma biyya alaa Itoophiyaa gadhiisaa jiran Taayyaa Asqasillaasee gumii waliigalaa akka tokkummaa mootummootaa irratti haasaa dhageessisaniin Itoophiyaan waliigaltee wal hubannoo ulaa galaanaa Somaalilaand waliin mallatteessite